Shimaar Kafune daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageen rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa ajiraatu jechaan aanolee global media irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu guyyaa har'aa kan isinitti himu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aatiin immoo obbo Abbay Xahaahiyyee hundeessaan paartii TPLF fi qondaalli ol aanaan paartii TPLF Hiriyaa Malee Zeenaawii fi hoogganaa ol aanaa paartichaa fi hoogganaa ol aanaa addawaa'ii kan ta'e kan yeroo ammaa gara hagara salaamitti magaalaa Maqalee keessaa baqateetii jiru abadan Dr. Abiy Ahmediif harka hin kennannu nuti goota ilmaan Tigraay nafxanyaadhaaf harka kennattee hin beektu sirna ahdaawiidhaaf harka kennattee hin beektu nama tokkoof illee harka hin kennannu kabaja biyya keennaafis ufii kennaa falmannee hanga lubbuun nu keessaa baasutti qabsoofna yookaan injifannee sirna Dr. Abiy Ahmedii fi duula amma warra Dr. Abiy Ahmedii nurratti baname kana ofirraa qolannee injifannoo kenna isa kaleetti in deebina jedheetii jira. Bal'ina oduu kanaa kan gama keessan dhiyeessu ta'a. Gama biraatiin Malik Diyaawoo hoogganaa itti aanaa Juuntaa mana maree ce'umsaa maalii hoogganuuf jedhameetii jira. Gama biraan immoo Trump bu'aa filannoo akka geeddaruuf bulchaa Joorjiyaa akka gargaaran gaafataniitii jiru. Oduuwwan kanneen sadiin kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jechaa amma kallattii maan gara odeeffannoo guyyaa irraatti isin ce'isa. Obbo Abbay Xahaahiyyee hanga dhumaatti falmanna malee harka hin kenninu jechuudhaan akeekkachiisan. Abbay Xahaahiyyee marii hooggantoota TPLF wajjin askaluu kana godhan irratti akka dubbatanitti nuti Dr. Abiy Ahmeditti harka yoo kennanne salphina irraa akiraati wanti biraaf seenaa abboota keenyaa tiksuu qabna jedhaniiti jiru. Seenaan Atsee Yohaannis fa'aa kaasanii kan dubbatan obbo Abbay Xahaahiyyee Dr. Abiy Ahmedii fi Baalchaa Dabalee fa'aatti harka kennachuun waan hin taanedha. Abboonni keenya hanga wareegama lubbuutti falmatanii gootummaa seenaan galmeessee nu dhaalchisaniiti jiru. Nutis gootummaa san qabannee dhaloota dhaalchisuu qabna malee Dr. Abiy Ahmedii fi Baalchaa Dabalee fi Biraanuu Juulaa fa'aaf hin jilbiiffannu jechuudhaan Abbay Xahaahiyyee dubbateetii jira. Abbay Xahaahiyyee nu keessaa yoo namni harka kennatu jiraate bor tokkoon kennalleen osoo hin hafin tokkoon nu guurannu waan ta'eef waan hunda caalaa tokkummaan kenna baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf qondaaltonni TPLF hundi keessanuu harka wal qabadhaa yoo tokko taane in injifanna jedhaniitii jiru. Abbay Xahaahiyyee ammas itti dabaluudhaan kaleessa gaafa qabsoo eegallu nama 11 bosona seenne. Qabsoon nama 11 bosona seennee eegallee guddattee dagaagdee lattee injifannoo waaraa galmeessuudhaan waggoota 27f biyya tana akka bulchinee akka barbaannetti saamnee naannoo keenya misoomsinuuf nu gargaareera jedhe Abbay Xahaahiyyee. Abbay Xahaahiyyee ammas itti dabaluudhaan kaleessaa gaafa nama 11 bosona seennee lollee injifannoodhaan dargii kuffisneetiin hin galle ardhammootu wanti san gochuun hanqisu tokkollee hin jiru. Wanti nurraa eegamu guddaan harka wal qabannee tokkummaa keenyan cimnee socho'uudha. Tokkummaa keenya qabannee socho'aniin liyyuu haayilii naannoo Tigraay fi milishaa naannoo Tigraay akkasuma uummata kabajamaa naannoo Tigraay qabachuudhaan olaantummaa Dr. Abiy Ahmed nurraa qubsiifate kana ofirraa buqqisuu dandeenya jechuudhaan dubbateetii jira. Magaalaa Maqalee, Addagiraat, Aksum, Adwaa fi kanneen kana fakkaatan dabalatee magaalota naannoo Tigraay keessa jiran hunda isii kan Dr. Abiy Ahmed nu jalaa fudhate deeffachuudhaaf qabsoo walirraa hin cinne hin goona jedheetii jira. Abbay Xahaahiyyee namoota umriidhaan armadura waraana keessaa soorama bahan gama hooggansaatti deebi'uudhaan muuxannoo barootaaf kuufataniin uummata naannoo Tigraay salphina jalaa baasuudhaaf akka dhaabbatan yaamicha godheetii jira. Abbay Xahaahiyyee Pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliinis jabaadhu harka hin kennin si wajji jirra hanga dhumaatti wal taanee falmannaa uummata juuntaa nuun jedheetiniin ganamaa galgala nu arrabsu kunaaf
harka hin kennannu ummanni kun yoo harkatti nu galfate biyyee nu nyaachisa kanaaf isaanitti harka kennannee salphachuu irra osoo lolluu du'uu wayyaa jechuudhaan Abbay Xahaahiyyee dubbateetii jira. Abbay Xahaahiyyee Dr. Shibeshi wajjin akka mari'atetti daddafiiti liyyuu haylii milishaa naannoo Tigraay deebisii ijaarii humna isaanii itti hodhi akkasuma hoggantoonni waraanaa warri waggootan dheeraadhaaf muuxannoo lolaa kuufatan dafanii isaa deebi'anii tarsiimoo lolaa jabaa haa baasanii akkasitti lolleetiniin yeroo gabaabaa keessatti barbaannu Maqalee yoo barbaanne Finfinnee galuu dandeenya jechuudhaan ergaa kana dabarseetii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo oduu kanarraa akka hubachuun danda'ametti TPLF deebi'ee dhufuudhaaf of ijaaraa jiraachuutti jira. Dr. Abiy Ahmedis kana beekee waraana isaatiin magaalaa Maqalee fi magaalota lafaa to'atanii irra jiran hunda isii sakattaa hamaa gaggeessaatii jira. Oduun biyya keessaa isa kana amma gara oduu biyya alaatti isin ceesisa. Maaliik Diyaw hoogganaa itti aanaa juntaa mana maree ce'umsaa Maalii hoogganuufi fonqolcha hagayya darbee Maalii keessatti raawwateef namoota murteessoo ta'an keessaa tokko kan ta'e aangoo olaanaa argateetii jira. Koloneel Maaliik Diyaw qaama yeroo seeraa baasuuf hundaa'ee mana maree ce'umsaa biyyaalessaa akka hoogganu sagalee guutuun filatameetii jira. Qaamni kunis ji'oota 18 gidduutti bulchiinsa siviiliif aangoo dabarsuuf ga'ee olaanaa taphata jedhameetii eegama. Garee mormituu tokko qaama kana hin fudhu jechaatii jira. Garee mormituu Juun 5 Movement jedhamuun beekamu hiriirtota mormii gurguddoo Ibrahim Bubakar Keeyyetaa aangorraa buusan qindeessaa ture. Mootummaa waraanaa kanaaf tajaajiltuu hin taanu jedheera jechuun AFPtu gabaase. Koloneel Diyaw namoota fonqolcha hagayya 18 raawwatan duuba jiran ijoo keessaa tokko akka ta'ee fi itti aanaa juntaa garee waraanaa humna aangoo fudhatee sana ta'uun muudamuu riippoortarri BBC Ibrin Biiruu achi jiru gabaase. Qaama namoonni 121 keessatti argaman kan hoogganuuf qofaasaa dorgome. Qaama Afrikaa lixaa kan ta'e Ikuwaas qoqqobbii aangoo waraanaa to'achuu sababa godhachuun maalirraa ka'ee kaasuuf jaarsummaa taamirratti gahee guddaan kan gumaache yoo ta'u qoqqobbiin qaamaa kanaan biyyattirra kaa'amee ture onkololeessa darbee kaafameetii jira. Dursaan juntaa kanaa Koloneel Asimii Goyitaa pirezidantii itti aanaa yoo ta'u ministeera raayyaa ittisa duraanii Adaa'uu biyyattii bulchaa jiru. Maaliin rakkoo dinagdee hamaa keessa jirtuun cinatti haliillawwan gareewwan fiinxaaleeyyii Islaamaatiin raawwatamaniin waxalamutti jirti jechuun gabaasanatii jiru. Loltoonni Faransaay, Afrikaa fi UN gareewwan kanneen qoluuf achitti argamu. Fonqolchi hagayya keessa raawwatamee hawaasa idil addunyaa kan muufachiisus lammiilee Maalii hedduu garuu deeggaraniiti jiru. Oduu kennaa itti aanuun Trump bu'aa filannoo akka geeddaruuf bulchaa Joorjiyaa akka gargaaran gaafatan. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp bulchaa kutaa Joorjiyaa miseensa Riippaabilikaan ta'an injifannoo Joo Baayiden akka jijjiiraniif gaafatan. Barreeffama Tiwiitara irratti walitti aansuun ba'een Biraayan Keemp walga'ii addaa seera baasota naannichaaf akka qopheessan waamicha dhiyeessan. Kunis kan ta'e duula na filadhaa miseensa seenetii Joorjiyaatti taasifamu irratti erga hirmaatan sa'aatii muraasa boodadha. Pirezidaantiin ammas injifatamuu isaanii kan hin amanne yoo ta'u ragaa tokko malee injifannoon Baayiden ahanna jechuutti jiru. Hajaa isaanii kutaalee biyyattii hedduutti seeraaf dhiyeessanis hundumtuu haala jechuun danda'amuun hin milkoofne fi Joorjiyaan naannoo morkiin cimaan itti gaggeeffamu yoo ta'u bara 1992 as yeroo jalqabaaf dimokiraatotaan filachuun isaanii Baayiden sagalee muraasaan caalanii akka mo'atan isaan gargaareetii jira. Yeroo ammaa kanattis teessuma seenetii argachuuf Joorjiyaatti falmii cimaatu gaggeeffamaa jira. Dimokiraatonni filannoo lammataa amajjii dhufu yoo mo'an Riippaabilikoonni to'annoo mana maree guddicha dhabu. Washington Post akka jedhutti Trump abbaa kaampiif sanbata duraarraa bilbiluun sagaleewwan namoota guyyaa filannoon duraan kennamanii irra deebiin akka lakkaa'amaniif ajaja dabarsii jechuun itti himanii turan jedhama.
Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo Donald Trump filannoo Ameerikaa kan mo'atame ta'us hanga ammaatti kinootiin hin mo'atamne jechuudhaan mo'atamuu isaanii amanuu dadhabuudhaan yaa'ii godhaatii jiru. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon irraa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal galuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.